Asmulla doomaan rakkisuuti haga shaataa qabattu. Aye. Ayyeena wajjin jedhi waan an jedhole. Bismillah. La hawla wala quwwata. Ayyee waan an jedhu na wajjin jedhi dhagaamami sagaleen kiyya. Jira. Ati amantiin kan kee pheenxedhaami? Okay. Rabbiin tokko akka ta'e amantee jirta. Yaamanii jiru. Yesuus Kiristoos ammoo ergamaa Rabbiidha akka ta'e inni ofii isaatii waaqa akka hin taane Rabbiin akka hin taane amantee jirti. Asitti ammoo wanni si gaafachuun barbaadu Islaamummaatti dhufuudhaaf namni si giddisiise jira. Namni dirqama sirratti godhee giddiidhaan si fide. Okay, fedhuma mataa keetiitiin Islaamummaatti dhufuudhaaf deemte jechuudha. Namni na dirqisiisee yookaan dammoo namni waan na godheetii miti. Ani ofumaa kiyyaafanii dhugaan eessa akka jirtu bareeni malee namiyyuu nan dirqisiisne namiyyuu koottus naan hin jenne. Dammoo warroonni wantoota baay'ee jettan jirtan dhiirafillee warra jettan dhiirafillee miti. Karaa dhugaatu na galee gatii ta'eef. Alhamdulillah. Tole Rabbiin barakaa siif haa godhu. Ayyee waan an jedhu na wajjin jedhi tole. Ashhadu Ashhadu an laa ilaaha an laa ilaaha illa Allah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna Muhammadan anna Muhammadan abdullahi abdullahi wa rasuluhu wa rasuluhu wa anna Isa wa anna Isa abdullahi abdullahi wa rasuluhu. wa rasuluhu. Ani ragaan baha Ani ragaan baha kan haqaan gabbaramu kan haqaan gabbaramu Rabbii tokkicha malee akka hin jirre. Rabbii tokkicha malee akka hin jirre. Neetworkii ana qabe moo isii qabe yaa jamaa? Ustaaza, isii qabaa jira? Okay. Seenaa neetworkii hanqe sirreeffadhu mee yoo dhagaa jiraate. Shahada geessitee jirtilleedha. Ayyaa amma jedhi mee na wajjin ani ragaan baha ani ragaan baha kan haqaan gabbaramu kan haqaan gabbaramu Rabbii tokkicha malee akka hin jirre. Rabbii tokkicha malee akka hin jirre. Nabiyyiin Muhammadis ergama Rabbiitii fi gabricha Rabbii akka ta'an ragaa nan baha. Ciisaanis yookaan Yesuus Kiristoos ergama Rabbiitii fi gabricha Rabbii kabajamaa akka ta'e ragaa nan baha. Inni Rabbii miti nama malee. Rabbiin Rabbumaa Yesuus namumaa jedhetti xumure. Rabbiin Rabbumaa Yesuus namumaa Yesuus nama nyaatee dhuguudhaan nama ciisee Maashaallah. Akkas kuru dubbiin tana qabu hin immoo.
أيه الحمد لله رب العالمين سينا كليس دبچات ترتي بقى رب إسلام ما سيفري أمنتي إسلام ما أمنتي أممات أمنتي قويا كسرقتان كنمني تطلع سونتا أمنتي أمماتي بقى رب نرتي سجبسي بقى رب سيلافسي قوم كان كيرا سيفلسي سيقلتي قال إسلام ما تسيفيدي رب سبحانه وتعالى وقاو دبتو بر فمن يريد الله أن يهدي أو يشرح صدره للإسلام جرا نما ربي سكجيتشو بربادي إسلام ما داف قوم سار أزاف بنا ربي قوم كان كيسيف بني سمو كان كيسيف بني بقى ربي إسلام ما كان سيو بتشي سليدا بقى سيفو تشي سليدا الحمد لله رب العالمين والله من إسلام ما كباتشو جيتشوني بدأ أمة جيتشو ملكا أمة جيتشو جرو دنيا رتراحة جيتشو namni islaamummaa qabu warri kufrii keessa jiru waan itti jiru osoo beekni islaamummaa kana halkanii guyyaa rabbiin galateeffachaatiin jiraanna alhamdulillahi rabbil aalamiin baga rabbiin islaamummaa siif kenne jabaadhu dhaabbadhu siin jedha amma moo inni guddaan siif hafu barachuudha islaamummaa erga qabateen booda barachuudha wanni siif hafu guddaan isa kana borumsa irratti yaada kan kee deebisii xiyyeeffannaa kan kee borumsa irratti deebisii quraana illee baradhu bu'uura islaamummaa illee baradhu إسلام من براتين سنجت برم سرا سنفجيسيد جل سي إجا صدوتي أمني سنجت أفور كل سيف قالت جل سي أمني سنجت إسلام سيقلتي أفور كل سيف قالا إمورمين إنقافتين إنوباتين جل سي جا كان كنت نفرد أمني سنجت إسلام من إجابنت وكرت دي مكران جنة هذا كرا إجابنت دي ماني سنجت مالي أما الحمد لله إرجع إسلام ما تروف تسر تبارد سر تبارد إنكان غرغرا ماتين كان كيرا وانتو غرغرا ستروح دندا يرو غبابا كفاك obsa malee hin dabraniiti obsi sirri jabaadhu siin jedha taane ammoo maatii kan keetti tola oolii obboleewwan kan keetti tola oolii an amantaa jijjiiradhe malee isin obboleewwanuma kiyyaa jedhiin amantaa jijjiiradhe malee haadhuma kiyyaa jedhiin amantaa jijjiiradhe malee abbama kiyyaa jedhiin isaanii wajji waliin loliin atakaroo keessan seenii isaanii tola ool waan duraan gootuu fi godhi kanuma wanni islaamummaatti nama jaju shirki qofa yoo si gorsan islaamummaa gadhis yoo siin jedhan rabbitti waa maki yoo siin jedhan waa hedduu walitti waaqes yoo siin jedhan waaqesin garuu rabbi tokkichaaf tola ooliiti rabbi tokkichaaf jiraadhu rabbi tokkichaaf du'i isa qofaaf lubbuu kan kee kenni haadhaaf abbaa kan kee tola oolii siin jedha tanuma yaada kan kee ibsadhu amma tole galatoomadha yaada hin qabu bakka baay'een gammadee warri baga gammadee naan jettanis ulfaadhaadha naaf jiraadha hundumti keessanuu baay'een sin jaaladha obboloota koo warroonni qabachuu barbaadanis kootaan waliin qabadhaadha gizeen amantaa pheenxee keessa ture isaanii guruppii qabnaa karaa imotiini achiin deemeeni gaafii wayii gaafadhee jennaan maal akkanaan jedhan beektu seetanatu si qabee seetana warra maammetu si qabee maqaa yesuusiin bahii keessaa naan jechaa turanii kanaaf seexana osoo hin ta'in warroonni paastarii gaafii yoo gaafatamtan gaafii seeraan deebisaadha seexanni warra maammee kan nama qabu hin jiru kan karaa dhugaatti nama deebisu yoo ta'e maleedha kanaaf koottaa warri dhufu barbaadanii isin jechuun barbaada. Ayyee gara to'ii ulfaadhuuti abdii dubbisiin abdii wagguu asirraa baate abdii dubbisii yookaan osuma asirra jirtu dubbisiini lakkoofsa kan kee kennii fi guruppii keessa siyaasensisanii hin baratta tole borumsa irratti yaada kan kee kenni rabbiin si jajjabeessu siin jedha tanuma yaa jamaa dubbadhaa. Ayyee.